Wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa kaasee nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin akkas jedha. Ergasii Yesuus seexanaan qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffame. Inni guyyaa 40 fi halkan 40 erga tsoomee booddee beela'ee yommus inni isa qoru dhufee ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun buddeena akka ta'aniif abboomi ittiin jedhe. Yesuus garuu deebisee caaffata qulqullaa'aa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'u duwwaan malee kan jedhu caafameera jedhe. Seexanni ammoo gara mandara qulqullaa'aatti isa geesse fittee guutuu mana qulqullummaa irras dhaabachiisee ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate kanarraa gad of darbadhu inni ergamoota isaasiif in abbooma miilli kee dhagaatti akka hin buunettis isaan harka isaanii irratti si baatu kan jedhu caafameera ittiin jedhe. Yesuus garuu Waaqayyo kee goofticha garmalee eeggatin kan jedhus immoo caafameera ittiin jedhe. Amma seexanni gaara dheeraa tokkotti ol isa baasee mootummaa biyya lafaa hundumaa ulfina isaaniis itti agarsiisee lafa dhooftee anaaf yoo sagadde isaan kana hundumaa siif nan kennaa jedhe. Yommus Yesuus immoo seexana argaa koo duraa turi Waaqayyo kee goofticha jilbeenfattee sagadi isaa duwwaafis hojjedhu kan jedhu caafameera jedhe. Ergasii seexanni isa dhiisee ergamoonni Waaqayyoos dhufanii isaaf in ergamanii jedha. Mata dureen isaa yoo laallee inni macaafa qulqulluu irratti arginu qoramuu Yesuus jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaarra gaafa ture qorumsa gurguddaadhaan akka iddoo kanatti qorame isaan keessa immoo qorumsa gurguddaa 3 akka inni qorame argina. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kanaa dhufee yeroo hojii isaa itti fufee hojiin isaa dhaloota bilisa baasu waan ta'eef garbummaa du'aa jalaa, garbummaa cubbuu jalaa, yaaddoo jalaa, badiisa jalaa, ilmaan namootaa dukkana keessa bara dheeraadhaaf turan jalaa baasee gara jireenya bara baraatti namoota deebisuudhaaf ofii isaa dabarsee gaafa kenne dhiiga isaa dhalootaaf gaafa dhangalaasuu dhufe dhiiga isaa dhaloota Waaqayyotti araarsuu gaafa dhufe oolaa araaraa ta'ee gaafa dhufe utuu hojii isaa hin jalqabin fuula duraa seexanni iddoo kanatti qormaata gurguddaa yeroo inni kenneef ilaalla. Dubbii kanarra dhaabachuudhaan humni ittiin qormaata biyya lafaa mo'uu hin danda'amu maali kan jedhu irratti xiqqoo ishee dubbachuu barbaada. Seexanni qormaata gurguddaa 3dhaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin qore. Qormaanni inni ittiin qoru kun qormaata ulfaataadha. Yeroo baay'ee seexanni nama tokkoof qormaata kennuu gaafa barbaadu jalqaba inni godhu waan ati irra jirtu adda baafatee ilaala. Haala ati keessa jirtu ilaala. Waan ati irra jirtu ilaala. Maal gochaa akka ati jirtu ilaala. Eenyu seexanni qormaata sii kennuudhaaf haalli ati irra jirtu murteessaadha. Bakki ati jirtu murteessaadha. Waan ati keessa jirtu murteessaadha. Waan ati gochaa jirtu murteessaadha. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaaftanii amma 4tti yoo laaltanii gaaf tokko Waaqayyo Addaamiif Hewaaniin iddoo jannataa keessa isaan kaa'e yookaan immoo iddoo qulqullaa'aa sana keessa isaan kaa'e. Nama uume waan isaan nyaatan hundumaan dura uume abbaa sana keessa isaan kaa'e. Eden Gannat kan jedhamu kana keessa gaafa ta'ani waan isaan nyaatan hundinuu beekamaadha. Waan isaan nyaatan hundinuu qophaa'aadha, bishaataadha. Hojjedhaan jenne Waaqayyo tottolchaa nyaadhaa jedhe hojjetee kenneef babbareechee dhaabee geessisee ijatti godheetu waan nyaatan hundumaatti agarsiiseetu kenneef. Gaafa kennuufi garuu muka abboommi kan jedhamu walakkaa isaa keessa kan jiru kanatti nyaatinaa jedhe hin bu'inaan jenne hin nyaatinaa jedhe isa kaan hundumaa nyaadhaa jedhe. Yoo muka kana nyaatan du'a duutu jedhe akeekkachiisa. Du'a duutu waan ta'eef hin nyaatinaa. Iddoo kanatti muka hundumaarraa akka nyaataniif eeyyama qabu. Muka hundumaarraa akka nyaataniif eeyyama qabu. Garuu muka tokkittii walakkaa yookaan qixxa lamaan abbaa sana dhaabatturraa akka nyaan itti himame. Yeroo itti himamu Hewaan yeroo hundumaa mana oolti waan ta'eef teessee waa'ee muka kanaa yaaddi. Maaliif dhowwe laata Waaqayyo? Maaliif akka nyaanne godhedha kan jedhu kana teessee yaaddi. Gaafa ishee yaaddu seexanni ala dhaabatee bofatti fayyadamee ishee ilaalaa ture. Yeroo laalu iji ishee waa'ee muka sanarra jira. Iji ishee maaliif akka jedhame kana gaaffiitti galee jira. Waan Waaqayyo ishee dhowwe sanarra ija ishee kaawwattee jirti. Kun yaaddoo cimaadhaaf yaaddoo guddaadha isheedhaaf galuufii dide. Maaliif akka Waaqayyo ishee dhowwe akka baree seexanni alaatti ol gale.
gaaffii isa rakkifne maal jedhee gaafadha jedhee rakkan maal jedhee dubbadha jedhee rakkan akkamittan qoree jedhee rakkan maaliif lafa isheen ilaalaa jirtu adda baafateera waan yaadni ishee irra jiru adda baafateera alaatti ol galee akka jedhe seexan muka kana hundumaarraa nyaatinaa isiniin jedhee ilaa hubadha haxxummaa seexanaa muka kana hundumaarraa nyaatinaa isiniin jedhee seexan haxxummaan seexanaa yeroo hundumaa kan inni ittiin gara namaa dhufu waan iji namaarra jiru waan yaadi namaarra jiru waan ilaalchi namaarra jiru waan keessi namaarra jiru ilaalee gara namaa dhufa ar'ee waan kun qobaadha sila yuwaasaan qabdu mukuu qabdi qobaa ishee jiraatti waan ta'eef deebii kennuufii jalqabde deebii isheen laattee bakka lakkiyeet eenaan hunda isaa nyaadhaan hun jedheera garuu muka kanarraa yoo nyaattan du'a duutu hun jedhe hin nyaatinaa jedhe kana duwwaa miti itti bu'inaan hun jedheette garuu itti hin bu'inaan jenne waaqayyo itti hin bu'inaan jenne hin nyaatinaa jedhe isheen garuu itti daddabalteefi itti hin bu'inaan hun jedhe akka itti hin buune hun jedhe akka itti hin buune nu dhowweera sababa kana ta'eef muka kanarraa nyaannu jennaan deebiin seexanaa afaan tokkicha duwwaa ture hin duutan kan jedhu ture deebii tokkicha kanaan kenneef hin duutan akka waaqayyoo taatu malee ija keessantu banama akka waaqayyoo taatu dhuguma seetee nyaatte abbaa manaa isheefis laata banamuu banameera ijichi dhugaadha iji baname sun garuu ija mul'ata argutu hin taane ija qullaa argu baname galagaltee nyaattee laattee galagaltee qullaa abbaa manaa ishee garte nyaatee laatee galagalee qullaa haadha manaa isaa arge yeroo baay'ee iji namootaa kan inni qullaa walii isaa arguuf ayyaanni waan irraa fudhatameef yeroo ayyaanni namarraa fudhatamu namni waan godhu wallaala ija isaatu iddoo gaariin argu ija isaatu waan gaariin argu hirrina walii arga mandara keessatti mana keessatti gaa'ila keessatti tajaajila keessatti hirrina walii arga waa'ee hirrina walii malee waa'ee waan biraan dhaga'u hirrina walii arga mudaa walii arga caba walii arga waan garaa arga maaliif yetan ayyaana turraa fudhatame waan ta'eef yeroo baay'ee namoonni yeroo siqeequu baay'isanii waan si caalaniif siqeequu miti ayyaanni waan isaan irraa fudhatameef siqeequ ayyaanni waan isaan irraa sokkeef siqeequ namoonni siqeequu baay'isan ayyaana turraa sokke ayyaanni yeroo irraa fudhatamu humni yeroo irraa fudhatamu abboommi waaqayyo harkatti gaafa cabu mudaa kee hirrina kee caba kee naafummaa kee malee guutuu ta'uu kee argan sababa kana ta'eef egaa seexanni waan namni ija irra kaatu nama tokkoffaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan inni ittiin qole akkas kan jedhu ture ati dhuguma ilma waaqayyoo yoo taate dhagoonni kun buddeen akka ta'aniif abboomi kan jedhudha ilma waaqayyoo ta'uusaa akka inni agarsiisuu fi yeroo kamillee maal gochuun akka irra jiru maal ta'uun akka irra jiru seexanni akeekkachiisa cimaa laate maal jedhe isinitti fakkaate yoo ilma waaqayyooti taate kan jedhu kun qulfiidha tiskee dhoksaa guddaadha Yesuus miira keessa akka galu barbaadde ilma waaqayyoo ta'uusaa akkatti mu barbaadde dhugumaan ilma waaqayyooti kunoo gochuun danda'a kunoo jechuun danda'a kunoo raawwachuun danda'a kunoo dhagaa biddee gochuun danda'a kan jedhu akka Yesuus Kiristoos godhu waan barbaaddeef ilma waaqayyooti yoo taate kan jedhu ture deebiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan caafata qulqullaa'aa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu dubbii afaan waaqayyoo keessaa bahu hundumaan malee kan jedhu ture iddoo kunis keessa deebii boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irra kan jiru dubbiseef namni buddeena duwwaadhaan hin jiraatu buddeena duwwaadhaan namni jiraachuu hin danda'u maaliif malee dubbii afaan waaqayyoo keessaa bahu malee dubbii afaan waaqayyoo keessaa bahu garuu namni jiraachuu danda'a seexanaan afaan kee qabadhu hin danda'amu ilma waaqayyoo ta'uu koo dhagaa buddeenatti jijjiiree sitti agarsiisuu osoo hin taane ilma waaqayyoo ta'uu koo kan inni ittiin beekamu ofii koo dhalootaaf kennee dhaloota waaqayyoo bituudha jedhe amee jedhaka deebii gaadhaan seexana afaan cufe hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 11 hanga 2 akkasuma Luqaas boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irraa kaaftanii yoo laaltanii dhagaa jechuu Yesuus Kiristoos jechuu akka ta'e agarra dhagichi inni mana ijaartuun tuffatan dhagaa mataa golee qajeelchu ta'ee jedha egaa hubadhaa dhagaa buddeenitti jijjiiri jedhe seexan dhagaa jechuun garuu Kiristoos seexanni maamaa'in biddeenatti jijjiiri dhagicheen kun matumaa hin danda'amu jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Kiristoos jireenya malee dhagaa jiraataadha malee buddeenatti jijjiiramuu akka hin dandeenye jala mureetti beseexana jijjiiramuu hin danda'u dhagichi dhagaa jiraataadha dhagaa ijaarsaati waa'ee mootummaa waaqayyoo dhagaa gimbii biyya waaqaatti Yerusaalemin ijaaruudha malee sadhaloonni warri ogeessa ofiin jedhan mana ijaartuu warri jedhaman beektota macaafaa warri jedhaman waa'ee isaa galuufi kan dide waa'ee Yesuus Kiristoos waa'ee dhagicha jiraataa kana akka inni gara biddeetti jiru seexanni qormaata dhokataadhaan isa qore hin dide lammaffaa irratti
seetanni gara mandara qulqullaatti isa geesse fittee mana qulqullummaa irra isa dhaabachiise. Ati dhuguma ilma Waaqayyoo yoo taate kanarraa gad of darbadhu, innis ergamoota isaa siif hin abbooma. Miilli kee dhagaatti akka hin buuneef isaan harka isaanii irratti si baatu kan jedhu caafameera jedhe seexanaa. Ilaawwadhaa, caafameera jechaatti dhaqe. Iddoon wanti kun baay'ee ulfaataadha. Iddoon itti seexanni isa geesse gara mana xibaaraa miti, gara mana qaalluu miti, caafii mukaa miti. Tokko mandara qulqullaatti geesse. Lammaffaa fittee mana qulqullummaatti ol baase. Sababa akkas ta'eef fittee mana qulqullummaa irratti waan inni ol baaseef wanti kun bitaa namatti qala. Qormaanni kun qormaata ulfaataadha. Fittee mana qulqullummaatti mandara qulqullaatti geesse. Akeene ol baase. Mana qulqullummaa irra dhaabachiise. Gad of darbadhu. Caafameera. Ergamoonni harka isaanii si jala qabu. Si oolchuun, si eeguun, miilli kee dhagaatti hin bu'ane. Macaafa qulqulluu keessaa luqqisii fudhate. Achittis akeene ilma Waaqayyoo yoo taate jedhe. Achittis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebii isaa utuu hin kennin fuula dura luqqisii dubbiseef. Waaqayyo kee goofticha garmalee hin eeggatin kan jedhu immoo caafameera jedhe. Keessa deebii 16 dubbiseef. Akka malee itti hin eeggatin kan jedhu caafamee jira, hin danda'amu jedhe. Seetan harka isaa afaan irra kaate. Qormaanni inni sadaffaani amma seetanni gaara dheeraa tokkotti ol isa baaseedha. Gaara jechuun maal jechuudha? Maal bakka bu'a? Wayeen gaaraa kun maali? Gaara jechuun kuni gaara dheeraa tokkotti ol isa baase. Hiika adda addaa irratti yoo ilaaltan mootota illee bakka bu'a. Gaarri kun gaara dheeraa tokkotti ol isa baase mootummoota biyya lafaa hundumaa ulfina isaaniitti agarsiise. Mootummoota biyya lafaa hundumaatti agarsiise. Mootota gurguddaa kanatti agarsiise. Akka bara sanaatti aboo cimaa kan qaban mootota akka impaayera warra Roomaa, mootota gurguddaa kana, mootota jajjaboo kana, mootota bebbeekamoo kanatti agarsiise. Ulfina isaaniitti agarsiise. Cimina isaaniitti agarsiise. Qabeenya isaaniitti agarsiise. Eenyaan hankootii jedhe seetan. Isaan kun hundinuu hankootii jedhe. Ulfinni isaanii harka jireenya. Beekumsi isaanii harka jireenya. Guddummaa isaanii harka jireenya. Dandeettiin isaanii harka jireenya. Eenyaan dabarseen sii kennaa kufiidhaa sagadi jedhe. Harka keetta kennaa kufiidhaa sagadi. Yooti naa sagadi, yooti naa gugguufte, yooti gadi naa jette. Ani immoo dabarseen ulfina isaanii, mootummaa isaanii, aangoo isaanii, beekamtii isaanii harka keettan dabarsee kenna jedhe. Mootummaa biyya lafaa kana Yesuusiif waan guddaa godhee yaade seetan. Dhaloonni kana bira darbuu hin danda'a waan ta'eef waan cimaa godhee yaade. Gooftaan keenya mootii waaqaaf lafaati malee mootii ulfina mootota lafarraa barbaadu miti. Gooftaa mootummaa biyya lafaa barbaadu miti. Waa'ee biyya lafaa gooftaa yaadu miti. Waa'ee biyya lafaa mootii yaadu miti. Inni gooftaa gooftotaati. Inni mootii moototaati. Inni jabaa jabootaati. Maqaa isaaf galanni guddaadhaa ta'u. Inni waaqaaf lafarratti gooftaadha. Harka ol fudhaa. Inni waaqaaf lafarratti gooftaadha jedhaa dubbadhaa. Ol kaasaa. Inni waaqaaf lafarratti gooftaadha jedhaanii. Yesuus Kiristoos waaqa irratti lafarrattis gooftaadha. Haleluuyaa. Waaqa irrattis lafarrattis gooftaadha Yesuus. Meemma dubbadhaa. Seetanni jaallatu. Rakkinni keessan dhukkubni haalli jiru jaallatu waan ta'eef harka ol kaasaati. Yesuus Kiristoos jedha duukaa. Waaqa irratti jedha. Lafarratti jedha. Gooftaadha jedha dubbadhaa. Akkati jette siif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Haleluuyaa. Gooftaa Yesuus deebii gadi yommus Yesuus immoo seexana jedha. Argaa koo duraa turi. Sadhumaati. Faayinaaliidha. Qormaata xumuraati. Argaa koo duraa turi. Waaqayyo kee gooftichaaf jilbeenfattee sagadi. Isa duwwaafis hojjedhu kan jedhu caafameera. Isaaf sagadi. Isaaf hojjedhu. Isa duwwaaf kan isaa duwwaaf gugguuf kan jedhu caafame. Argaa koo duraa turi ittiin jedhe. Seexanni achitti Yesuusin dhiisee sokkeedha wangeelli. Qoree dadhabee haala isaa hunda bitatee dadhabee biraa ba'ee sokke. Ergamoonni Waaqayyoo dhufanii isaaf ergamuu jalqabanidha. Akkuma seexanni dhiisee sokkeen ergamoonni Waaqayyoo dhufanii isaaf sagaduu, isaaf hojjechuu, isaaf ergamuu jalqaban. Seexanni qormaata gurguddaa sadii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif dhiyeesseen seeroodhaan gale. Sadasheef deebii qaba Yesuus waan ta'eef. Egaa seexanni waan gurguddaa sadan kanaan amma guyyaa irratti biyya lafaa taphachaa jira. Tokko waan nyaatamuun gooftaa keenya qormaanni jalqabaa waan nyaatamu ture. Dhaloota baay'ee nyaatee kan fixe garaadha. Namoota baay'ee nyaata fixe. Akka yeroon jedhu agalgaa'ota jechuu koo miti. Ta'uus danda'a isaaniinis itti dabalamuu danda'u isaanis
biyyuma lafaa keessatti dhaloota Kiristoosiin sodaatan kan fixe nyaata qoonqoodha, garaadha, albaadhummaadha, gubboon kan nyaatamuuf garaadha, nama kan miidhaniif garaadha, dhugaa kan sobaniif garaadha, dabarsanii kan wal kennaniif garaadha. Qoonqoon waan naman goone qabdu akkuma Esawu hangafummaa gurgursiifte baraarraas yeroo dheeraadhaaf dhaloota kan hangafummaa gurgursiise nyaata. Waan lafarratti argamu, waan dhufee darbu, waan mul'atee dhokatu, wanti kun dhaloota baay'ee fixe. Isa kanaan dhaqe Yesuus akkas jedhe, dubbiin jireenya bara baraa nyaataachi waliin madaalu jedhee bira darbe. Ameen jedhaga. Dubbiin jireenya bara baraa nyaataachi waliin madaalu. Nama baay'ee kan namneef baay'ee isaa nyaachuudhaaf hedheetu gooftaa gane. Mana qulqullummaa kan baqatan waan dhuganiif machaanii gatantaranii garaa isaanii guuttachuudhaaf dhugaa wangeelaa sobatti kan jijjiiran, utuu beekanii kan jibban, utuu beekanii kan kakatan, garaa isaaniif kan jedhan lakkoofsa qaban. Qormaata dhaloota baay'ee nurkaa nyaate. Akkuma kana nyaata qoonqoon wangeela kan gurguran lakkoofsa qaban, nyaata qoonqoof dhugaa lafa kan kaan lakkoofsa qaban, hangafummaa dibataa kan gatan, hangafummaa mul'ataa kan gatan, hangafummaa dhalootaa kan gatan lakkoofsa qaban. Maaliif jennaan nyaata qoonqoodhaaf nyaanni ulfaataadha. Aggaar mucaa ishee irraa darbannaa eeboo tokko akkasittu kan godhe mucaa ishee dhukkubaan miti nyaataan du'uudhaaf ka'e, waan dhugamuun du'uudhaaf ka'e, waan baay'ee nama godha. Sabni Israa'el waan nyaatan gaafa dhaban ijoollee isaanii qalanii wal nyaachisan, qalanii nyaatan. Nyaanni baay'amaadha, nyaanni baay'amaadha. Dhaloota baay'ee nyaatatu fite, nyaatatu miidhe waan ta'eef. Inni lammaffaan dinqiidha. Dinqii hojjedhu jedhe Seexan. Dinqii inni hojjedhu ittiin jedhe ni jalqaba. Guutuu mana qulqullummaarraa gadi of darbadhu in ooltaa jedhe dinqiidha. Ilma Waaqayyoo waan ta'eef namichi kun guutuu mana qulqullummaarraa yoo gadi of darbate in oola. Ilaa dhugumayyuu Seexanni na ajajameera, waan hin jedhe godheera jedhee Seexanni fakkaruudhaaf ture. Kana duuba ammoo miti dinqii agarsiisuudhaaf namoonni baay'een dhugaa lafa kaa'an. Warri kaan immoo dinqii ilaaluudhaaf dhugaa lafa kaa'an. Dhaloonni baay'ee nama dinqiitti amanu. Yesuus Kiristoos jireenya ta'uunsaa isaaniif hin galu. Yesuus Kiristoos garuu Waaqa dinqii qofa osoo hin taane Waaqa jireenyaati. Dinqii gochuu hin danda'u, hin danda'a. Garuu dinqii gochuu miti bee kaayyoon Kiristoos dhufeef, kaayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufeef inni jalqabaa dhaloota gara jireenyaatti waamuudha. Dhaloota gara jireenyaatti fiduudha. Dhalootaaf buddeen jireenyaa kennuudha. Kanaaf dinqii ilaaluun nama baay'ee fixe. Namoonni baay'een waan argan duukaa girrisaa kan oolan dinqii ilaaluudha. Kun gufuu dhaloota bara har'aas ta'e isa jalqabaati. Inni sadaffaan aangoodha. Aangoo taayitaadha, humna. Mootota ulfina isaanii sii kenna. Ilaali ulfina mootota kanaa jedhe Seexan. Aangoo mootota kanaa ilaali jedhe. Qabeenyaa badhaadhummaa mootota kanaa ilaali jedhe. Isan sii kennan. Namoonni baay'een irra taayitaa barbaaduuf, waan garaa garaa gochuudhaaf dhaloonni baay'een kan wal fixan kanaaf, kan barataniif taayitaa barbaaduuf, kan abboomamaniif taayitaa barbaaduuf, waajjira kam keessa yoo lattaniif namoonni baay'een ajajamanii kan isaan hojjetaniif, hojii gaarii baakgiraawundi isaanii sirreeffachuu kan barbaadaniif, seetappii isaanii sirreeffachuu kan barbaadaniif, ni jalqabaa ni guddaan aangoo barbaaduuf. Namni guddina qabu hojjetaan tokko yeroo hundumaa dorgomaadha. Yoo xinnaate hoogganaa biiroo tokko ta'uuf dorgoma. Yoo xiqqaate hoogganaa aanaa tokko ta'uuf dorgoma. Hoogganaa godina tokko ta'uuf dorgoma. Yoo danda'ame immoo muummicha ministeeraa ta'uudhaaf dorgoma. Hojjetaan yeroo hundumaa dorgomaadha. Inni waardiyyaa ta'ee balbal dura jiru eessaan ol galee wambarii irra taa'edha. Inni wambarii sagala irra jiru wambarii taaluttee isaan darbeedha. Inni wambarii taalurra jiru moosee taaluttee isaan darbeedha. Dorgomaa jalqabee dorgomaa du'a namni. Aangoo barbaachuuf, taayitaa barbaaduudhaaf namni dorgomaa seenee dorgomaa du'a. Inni kun dhaloota baay'ee kan nyaate. Dhiiga namoota baay'ee kan dhangalaafamu waan biraan hin jiru. Dhaloonni dhiiga namaa dhangalaasanii aangoo barbaadu. Dhiiga namaa dhangalaasaniitu barcuma barbaadu. Kun hundinuu wambariidhaaf malee waan haaraan hin jiru. Wanti lubbuu namaa ajjeessu kan biraan hin jiru. Dhoksaa biraan qabu, bira qaban qabu, bira naanna'uu qabu. Aangoo barbaaduudhaan wal ajjeesa namni dabarsee wal kennu, wal lafafa, jaallatamuu barbaada, sobuu barbaada, dorgomuu barbaada. Yoo hin danda'ama ta'e immoo aangoodhaan cabsee wambarii qabachuu barbaada. Kana hundumaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mootummaa isaa keessatti gatii akka hin qabnetti agarsiise. Mootummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mootummaa biddeenii akka hin taane. Mootummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mootummaa dinqii akka hin taane. Mootummaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mootummaa keessatti ulfina biyya lafaa barbaadan akka hin taane gadi qabeetti agarsiise. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qorumsa kana hundumaa mo'ate fakkeenya nuuf kennuudhaaf.
agalgaa'ota har'a amantoota har'aaf saba waaqayyoo har'aaf fakkeenya kennuudhaaf gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos fakkeenya guddaa kanaan macaafa qulqulluu kanaan isaan moo'e. Kanaaf egaa nuyi humni ittiin biyya lafaa moonu inni jalqabaaf inni dhumaa tokkoof tokko macaafa qulqulluudha. Macaafi qulqulluun humna kiristaanotaati. Macaafi qulqulluun aangoo kiristaanummaati. Macaafni qulqulluun haboo amantootaati. Namni macaafa qulqulluu dubbisu yoomiyyuu hin danda'amu. Haalli danda'e gad isa hin qabu. Rakkinni mudachuu danda'a. Garuu danda'e sammuu wangeela dubbisa taanaan. Wangeela dubbisuu maamiti galeeraaf taanaan. Galuu fiduu maamiti itti jiraateera taanaan. Dhalli namaa wangeelaan iddoo hundumaa ga'uu danda'a. Ameen jedha. Addunyaa kanarraa kitaaba hedduu kan dubbisan lakkoofsan qaban. Garuu waa tokko isinitti maana dhaggeeffadhaa. Kan amma macaafa qulqulluu ga'uu garuu hin jiru. Beekumsi as keessa, hubannaan as keessa, fayyinni as keessa, dandeettii cimaan as keessa. Maal keessa? Wangeela keenya keessa. Mee harka ol kaasaa wangeela keenya keessa jedha. Jedha wangeela keenya keessa jedha. Mootonni biyya bulchan seera tokko kanaa ala ba'anii tumatanii bulchuu hin danda'an. Diktaateriis yoo ta'e asuma keessa argan. Dimokiraasiis yoo ta'e asuma keessa argan. Waan hundumtuu bilisummaan hundumtuu wangeela keenya keessa jira. Wangeelli kun wangeela waan hundumaa qabuuf kana duwwaa miti. Wangeela dhaloota addunyaa kana hoogganuu danda'u. Jaallatanis, jibbanis, fudhatanis, yoonisanis, addaggoonnis, beektonnis, wallaalonnis, warri waaqayyoon dhaga'anis, warri nageenyas, warri itti amananis, warri itti amanannes wangeela kana keessa jiraatu. Ameen. Haleluuyaa. Maal taate? Eessarraa dhufte? Ani asuma. Maal taate? Na ukkubaani. Eessa kee? Walii masaa wallaalee mana kiimis baay'een deddeebi'ee ta'uu didee. Ashi. Marfeema qorichuma natti guuru malee uma tokko idduma na ukkubii hin beeku bakka amma na dadhabsiisa wallasha waa. Okay. Yoo namni bishaan dhugu nan hawwaani. Okay. Yoo namni nyaata nyaatus nan hawwa. Bishaan dhuguu hin dandeessu? Nyaatas nyaachuu hin dandeessu? Eshi. Ol na ba'a. Eshi. Deebi'as qaayina agarsiisa. Yeroo amma ibsi dhukube kun? Ture no naannoo guyyaa 6-7 ol ta'a. Gaafa jimaata. Jimaata torbee irraa. Okay. Nan nyaadhee irraata nyaadheen bulee saabooddeen nan dadhabe. Okay. Ganama naan Ban ija kee ban. Power out. Ergama dukkanaa. Biqilti. Lucifer. Dafee. Dhagee sagalee. Afur baay'atatti. Dandamachuu hin dandeessu abidda. Abidda. Amneerra. Eenyusin. Amneerra. Eshi. Budaa. Budaa. Waraabessa. Waraabessa. Jireenyi isaa akka nama hin taane. Eshi. Namatti akka hin daballe. Hojjetee namaan akka hin qixxaanne. Eshi. Afura budaa. Afura waraabessaa. Yeroo akkam akkamii irratti hojjettu? Jireera. Antattaafaleera. Hiriyoota koo qixxaaneera. Garuu hamtuu gosa kan jiru. Hiriyoota koo qixxaaneera. Akka amantii isaanii dhoomne. Zeeroo goone. Waggaa baay'ee laffaasimne. Waggaa meeqa? Waggaa baay'ee. Meeqa ta'a? Waggaa 9 ol ta'a. 9. Eeyyee. Eshi. Amneerra. Eshi. Garuu amma tokko harka hin jiru. Eshi. Homtu tokko harka isaarra hin jiru amma. Eshi. Akka amantii isaarra homtuu hin jiru. Eshi. Harka dhoomeerra. Na dhaggeeffadhu. Afurii waraabessaa yeroo akkam akkamii irratti hojjettu? Yeroo marganne itti qabna. Afurii waraabessaa sa'aatii. Yeroo marganne itti qabna. Sa'aatii kamiiti? Sa'aatii barbaannetti. Eshi. Abdii kutachiifna. Eshi. Jireenya irraa harcaasiifna. Eshi. Kaayyoon keessa maal gochuudha? Maraachisuuf. Tokko. Saboodoo. Saboodoo. Maraachisuuf. Eshi. Biyya isaarraa baafneerra. Eshi. Maraachisuuf yaa. Maraachisuuf abbaan ija kenna. Ashiisuuf. Ija kenna. Ol jedhi abbaan ija kenna ilaali. Ol jedhi. Hin dandeessaa amma na jeefta. Hin dandeenyu. Eewusi qabe. Hin dandeenyu. Eewusi qabe. Yesuus. Yuusi. Ala sadi sagalee guddaa yuusi si walitti sokki. Tokko yuusi. Isa dhumaa sagalee guddaan. Out. Siyaa ifatu leenci Yihuudaa Yesuus. Ni mana keessa nyaatu eeboo waaqayyoon haa waraanamu. Harka ol kaasaa haa waraanamu jedhaani. Haa waraanamu jedhaan harka ol kaasaati. Eebba keessan inni nyaatu waraanamaa ta'uu dhiiga walichaan. Haleluuyaa. As na ilaali. Booyin humna dhiiga Yesuusin qullaa. Na ilaali. Out. Hafuura dheeraa argisiisi. Ala sadii.
tokko saduma maqaan keenyu eessaa dhufte gaaddiseedha si kusaa'e tokko fa'a maal taate torbeeruma darbee kana keessa guyyaa sadaffaadha ani wara babaa kunnatti dhufe jedheetan moodesii kaawwadha yeroo moodesii kaawwadhu moodesii irra hin jiru yeruma fincaa'u bichaa dhiiga bichaan keessaa yaa dhiiga argita okay achumarraan maali kun jedheen nama icciiti tokko qaba gooddanyaa kooti kana jedhee gaafannaan dafee hospitaala dhaqee wanti kun sirrii miti waan ta'eef miidhamuu dandeessaa jedhanii ani gaafa roobiite san dhufeen ibsa ganta hospitaala dura dhaqiiti waan saabarii gara charchitti deebi'i naan jedhani amma naan caaluu hospitaala caaluu inshuraansii fudhadhee yeroo nasiibu wanni infeeshiniidha waaqayyo biratti si gargaaruu danda'a waan ta'eef hin fayyitanaan jedhanii achumarraan kiniinis fi marfee sennis manaa kennanii birootu mana dhukkubuun feesha bad jege fayyi dhibban afur hamaa waraanan fayyi qabi ofirra Yesus Kristos hayil fash Yesus Kristos nice fayyinni haaraan sirratti haa ta'u yeroo darbee abjuu keetiin waan ta'e tokko argitee sodaattee turte xiqqoo tureera ji'a laman ta'a waaqayyo gooftaan akkasinaan jedhe ergama hamaa sirratti argame kana hafuura kootiin sirraa waraaneera naan jedhe waaqayyoof kottu dhugaa ba'i guyyaa irraa jalqabdee ija keetiin hin agartu humna maqaa Yesus Kristos gooftaan ameen galateeffadhaa fi waaqayyoof ulfina kennaa maqaan keessan eenyu eessarraa dhuftanii gochaa ilmi waaqayyo lafa kanatti isinii godhe dhugaaba maqaan koo warqeen jedhama kanan dhufe naannoo kanaadha gochaa waaqayyo lafa kanatti nu godhe maalidha yoo jettani mucaa kana yeroo hunda'u ani baay'een cinqamaa ture ishee duraarratti kanaafuu sodaadheennaan rifeerinaan jedhani guyyaan darbeennaan immoo dhiiseetanii waa'ee rifeerii waaqayyoon danda'a waaqayyo waan gurguddaa hojjeta karaa isaanii waan ta'eefi nagaa maanan da'anoo nan dhaqa jedheen sagantaa dhufe dhiise innaa rifeerii guyyaan isaa darbeera rifeericha fidadheema dhufe waraqaa lafa kaa'ee naa kadhatan isaan innaa gaafan dhaqu isaan sagantaa xumuranii biiroo isaanii jiru raajiin fa'a gaafan dhaqu naanoo rifeernaan jedhanii xiqqoo guyyaatti darbeennaanii rifeernaan jedhanii naa kadhattuun jedheennaanii harka isaanii narra kaa'anii maqaa Yesuusiin hafuurri billaa sin argatu dhuga ba'umsaaf kaasuu guuttadhuu koottu waan tokko cinqiin argitu nagaatiin deessanaan jedhani innaan ameen jedheen bakka nan beeka waan ta'eef gochaa karaa isaanii waaqayyo hojjetu waan beekuufu fudhadheen galee dhuga baaticha fudhadhee tan ameen jedheen nan deebi'es gaafa nas deebi'uu dhufee takkaddana gaafan taa'u na jammare gaafa jalqabu bishaan kadhataa jira bishaanicha tuman hin banii isaanim takkas jedhan ennaani na jammare gaafa na jammaru akkas nan taa'e qofaa koo gaafan taa'u na jammare nazim jedhee maniin ameen jedhee fudhadhee galee atuma sinas keessa gadi hin bahin sin jammare asumaan bishaanicha sin bannee isuma isaan harka narra kaanii na kadhatanii na jammare wasuma gaafa na jalqabu ameen jedhee fudhadhee addana taa'ee gaafa deemu galee mana ga'ee xiqqooma gaafan turu ammas xiqqoo na tuttuquu jalqabe Eshin jedheen bakkaan ta'a waaqayyoon kadhachiifadheen dhufe waaqayyo waan gurguddaan hojjeta karaa isaanii hojjeta waan ta'eef nan beeka waaqayyo gaariidha karaa isaanii waan gurguddaa hojjetee argeera jedheen ameen jedhee fudheen galee innaan isumaanii mana gaafan ga'u ammas xiqqoo na jammareennaani maatiin deemnuu reennaan an akka dinqiitti hin da'a malee akka cinqiitti mini miilanaa maaliif ree waaqayyoon kadhachiifadheen dhufe karaa isaanii karaa raajiifa waaqayyo hojii gurguddaa waan hojjetuuf lafa sanatti argeera waan ta'eef hojii gurguddaa hojjeta waaqayyo waan ta'eef dinqiidha akka dinqiitti hin da'a malee miilana cinqiin darbeera jedheen kolfa ture mana keessa deeme innaan ishi jedhanii wasuma makiinaanaaf waamani maatiin manatti hin dhagaamne ganumaan kolfanuman xabadha kana keessa maaliif ree waaqayyo keessa jira waan ta'eef akka dinqiitti hin da'a waanan jedheefu gaafan dhaqu warri kaanichi keessaa cinqamaa jiru isheen immoo dhattee natti baate gamma boleessi kosu waamennaan gaafa baatu dafiiti dhaqi bakka ga'eera nu dhaqinaan jette akkuma dhaqeeni waa'ee iddoo ciniinsuus hin dhannee lafuma da'umsaan dhaqe achi daqiiqaa muraasa gidduutti nagaa koon da'e maqaansa haa eebbifamu galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon kadhachiifadheen dhufe waaqayyo waan gurguddaa hojjeta karaa isaanii hojjeta waan ta'eef hojii gurguddaa hojjeta waan ta'eef hojii gurguddaa hojjeta waan ta'eef nan beeka waan ta'eef gochaa karaa isaanii waaqayyo hojjetu waan ta'eef nan beeka waan ta'eef gochaa karaa isaanii waaqayyo hojjetu waan ta'eef nan beeka waan ta'eef gochaa karaa isaanii waaqayyo hojjetu waan ta'eef nan beeka waan ta'eef gochaa karaa isaanii waaqayyo hojjetu waan ta'eef nan beeka waan ta'eef gochaa karaa isaanii waaqayyo hojjetu waan ta'eef nan beeka waan ta'eef gochaa karaa isaanii waaqayyo hojjetu waan ta'eef nan beeka waan ta'eef gochaa karaa isaanii waaqayyo hojjetu waan ta'eef nan beeka waan ta'eef gochaa karaa isaanii waaqayyo hojjetu waan ta'eef nan beeka waan ta'eef gochaa karaa isaanii waaqayyo hojjetu waan ta'eef nan beeka waan ta'eef gochaa karaa isaanii waaqayyo hojjetu waan ta'eef nan beeka waan ta'eef gochaa karaa isaanii waaqayyo hojjetu waan ta'eef nan beeka waan ta'eef gochaa karaa isaanii waaqayyo hojjetu